Tanallee information qaba waan atam jetti kana mee odoo sunitti hin deebin duratti waan amma daangaa kan irratti waan tokko sulleetti sii dhufa jabeessee birda fedhu laali warri TPLF kuni fanjii warri awwaalee bira yaa'e keessa gugurdoon tokko ummata Oromoo kana daangaa hundaan sabootaaf sablammoota keessa qubataniif ka warra ollaa cufayyuu walafaan keettee yookiin wal dhabsiiftee bira yaate. Akkuma nuun cufti beenu kallattii hundaan ta'ii magaalota Oromiyaa hundaan ta'u bakka sila qulfii taa'u magaalotaallee ta'u daangaallee hunda nam dhibii kennitee jechuudha. Kun sila karoora warraa keessatti seenaan waan kana dheeraadha. Isiin ganni 50 keessatti karoorisiin baafatte keessa jira. Oromiyaa xiqqeessuu fi uummata Oromoo addaan cicciranii gargar qoodu waan Oromiyaa jedhuu fi Oromoo jedhu kana gargar baasuuf ture yaaddoon isii. Amma kana keessatti wanni guddoon tokko sun istiriin isii dheeraadha. Wanni tokko nami kennu hubachuu malee lolli bifa lamaan ka'e hamaadha. Tokko lolli amantii lama jidduu ka'u. Wal injifachuun hin ulfaatti. Wal miidhuun hin jirti. Abbaan irree qabu yeroo osoo miidha. Ammoo lolli amantii lam jidduu deemu wal injifattee wal caccabsitee wal balleessaa wanni jedha oobjuudha. Fakkeenyaaf warri Israa'eliitiif warri Filisxeemii fudhachuu dandeenya. Warri Filisxeem sun warri xiqqaa tokko maayinoritiidha. Israa'el ammoo nama warri qarqaaruu fi waa warra harka qabullee cufu waliin beenna. Gartee amantii waan taateefi hedduu rakkisaadha jechuudha. Talammeesoo lol gosaaf gosaati. Lolli gosaaf gosaa wal injifachuun hin ulfaatti. Tana keessumattuu namni naannoo keenyaan beeka. Namni gaaf gosaaf gosaan wal dhabe lolli gosaaf gosa xumur hin qabu. Injifadhee lafirra balleessee lafirra haxaa'ee wanni jedha oobjuudha. Falli jiru naga buusuudha. Nagaa ammoo akka kalee nagaan hin buune warra gartee akka nagaan hin buune lolum kana warra uume jira. Warra siyaasaatti uume. Baroota hedduun durallee akkuma beennu lolli naannoo keenyatti ta'e fakkeenyaaf lafa Booranaa yoo fudhanne lolli Booranaaf garri jidduutti ta'e lolli Booranaa fi Soomalee jidduutti ta'e Mugdishootti uumame siyaasa dhibiidha. Kabara duuba kallee dhufe ummati kun ta'e jedhee itti yaadeeti miti. Addis Ababaatti uumame warra siyaasaan nu uume nu asitti wal balleessina. Sila wal dabsachuu dandeenye waan kee dabarrin beenna. Lolli gosaa hin dhumatu. Wal injifachuullee wal balleessuullee hin danda'amu. Nami wal dhaattu qubatammoo gamlachuuyyuu kasaaraadha. Falli jiru nagaa buusanii nagaa waliin jiraachuudha. Nami tokkolleen ka wal dhaattu eegi waaqii kalee wal dhaattu si uume wal balleessee wal xaa'uu danda'u hin jiru. Warri kalee mootummaan TPLF nagaa kan hin feetu bara baraan fanjinu jidduutti awwaaltee wal nyaachisaa daba asiin nu geette jechuudha. Waan kee dabarrin beenna. Amma warri sun jidduu teenna yaa ka'ee karaa itti wal dhageennuun dhugaarra teenne ummati kun gartee daangaa Oromiyaa kan hunda ummati waliin qubatu kun histirii waggaa 27ti. Warri gartee ganni 50 jiru ka ganni 60 jiru haga amma lubbuun hin jira. Warri ganni 25 ka ganni 23 seenaan diqqoo irra wal dhahe malee warri ganni 50 jiru ka lubbuudhaan ganni 60 jiru hin jiran warri kun. Hin beekani. Fakkeenyaaf lafti horsiisee bulaa eelli abbaa qaba dheedii abbaa qaba. Warri horsiisee bulaa hin beeka. Akkuma warri magaalaa gartee square meetirii haganaan manuu fi boloodu fi beeku. Axiriin man isaa Boloodu. maan isaa akka beeku. Warri horsiisee bulaalleen dheedi isaa fula beeka. Eeli isaalleen beekaa jechuudha. Kanaafuu warri horsiisee bulaa kun ka warri TPLF kalee wal nyaachise kun taa'ee wal mari'atee dheedii ebelu as ture. Eelli kun ka ebelu ture. Haroon tun ta ebelu turte jedhee taa'ee mari'atee naga buusuu qaba.
yoo nagaan hin bu'in akkuma kalee wal nyaachaa ka deemnu taate kasaaraan garum cufa. Wal injifachuullee ni ulfaatti gartee lolli gosaaf gosa ifi lolli amantiif amantii hin obba'u. Kanaafuu ummati kenna wanni inni hubachuu qabu kaleellee warri nyaaphaatti warri nu lamaanuu irraa haajaa hin qabne faayidaa ofii malee kunno gar dhibirra dhufe kaafaa wal hin beenne kaaf sanyummaallee walitti hin dhiyaanne amantiin isaallee waan bira warri kana jidduu ta'e nu seenee wal nyaachisaa ture warri sun amma galata rabbiitii fi galata qeerroo dhiigi meeqaan yaa jidduu ta'e bahee harcaatoti isiillee itti dammaqaa fanjii isiin kalee nu jidduu awwaaltellee laalu modoo irra jaanjattanii isiin isan hin balleessinu mariidhaan taasaa jidduu teessanii baasaa dheedaa fi eel keessanillee cufayyuu abbaan beettanii walii dhugateessan walii deebisaa akkum kalee nagaa waliin jiraadhaa nagaa wal keessifadhaa nageen wal keessa nagadaa bif kanaa yoo deemne malee wal injifachuuf wal balleessuun tun kasaara malee faayidaa dhibin hin qabdu. Waan kana gartee akka kalee yaadinaa irri jirti fuulduraaf dhaloota dhufuutiif yaada dhuga irratti deebi'aa dhugaadhaan waliin haasaa kan nyaaphi jidduu teessan hin jirre dhuga irratti waliigala nagaa buusaa waan jedha yaad qaba. Nagaan kun ammoo gartee dhaloota dhufuuf bisaniif irri jirti. Yeroon tun amma yeroo nu galtee amma eegii nyaaphi jidduu teenna bayi kaalleen achichii jedhee kaalleen achichii jennee wal balleessuun sun dhumachuu qabdi. Dhuga irratti deebinee kan nyaaphi nu jidduun jirre gaaddis tokko teenne waan dabrirra barannee araara buusuu qabnaa nagaa keenyatti deebi'uu qabnaa. Beetta yeroo hedduu wani dhagahama beetta gostii jallee fi taatee fi miti. Booranni kun dhuga qaba. Tarii namni dhibii gammachiisuu dhabuu danda'a ammoo haqa agarte. Booranni lafti booranaa ta booranaati ammoo lafti booranaa ta nam cufaati. Jechuun kiimaan seeta. Booranni lafisaan beeka laf namaan dhaqu lafisa tan ammoo nam cuf waliin sheerii godha. Ka horii horsiifatu yoo itti godaanee dhufe bonni dhufe armi godaan jedhee qubsiisee godaansisa. Ka dheebuu qabu hojjanni itti dhufe guyyaa akkana dhugi guyyaa akkana obaafadhe jedhee obaasa. Herrega. Tun waan dhugaa waan diittaati gartee lafti isaa tanam cufaati. Ammi nyaaphi maan toche TPLFin gaaf dhufte. Akkuma ta garte magaalota salaal magaalota laf boorana. Nageelli fudhadhii yaabal fudhadhii areer fudhadhii mooyyal fudhadhii laftan cufa laal. Magaaloti qara akkisiin itti ijaaramte akkuma namni cufti beeku kolonii gul dhufte magaalotni tun cuftinu waraana dhufe qubata waraan kan jala kaampii ijaarame jechuudha kaampii waraanaa ijaarama dura tammin Minilik irra jalqabe ta warra Ingiliziif illee cufa laftummaa nama magaal jedhan tun cuftiniyyuu qara waraana dhufe qubata waraan kan jala immoo walama dhufa wanati beeku qabdu. Amma waraanni dhufu kunini tokkollee ilmaan booranaatii miti ollisuni nuu dhufa yookaan faranjii yookaan warra faranjiin qaxarte yookaan Miniliki yookaan warri Minilik qaxarate. Wataadara dhufe qubata wataadar kan jala immoo warri lama qubata. Tokko warra wataadar kana farsoo gurguratu. Tokko kalammeessoo immoo warra wataadar kanatti wayaa gurguratu wayaa fi waan tokko jechuudha. Warri farsoo gurguratu kaampiin tokko yeroo ijaaramtu kaampi sun dhaattutti mana farsoo ijaarama manni farsoo gara Addis Ababa kana dhufu warri waan kan hojjetu. Kalammeessoo ammoo suuqii wayaa suuqii maanii kana ijaarama yookaan man sagalee maanii warri sagalee gurguruuf warri wayaa gurgurulleen yookaan Araba yookaan Soomalee. Histirii kana akka dansa qalbeeffadhu. Beeka warra magaalummaan lafa Oromiyaa jechuun meta Oromiyaa lachi kaa'ee laf Booranaam Nageelli fudhadhii yaabal fudhadhii mooyyal fudhadhii meeggi fudhadhii areer fudhadhii qara wataadara dhufe qubata wataadarii hojjetu fayyuu waan lama jal dhufa tokko warra farsoo gurguratu itti gurguratu
warri farsoo kun eessa dhufa? Olii dhufa. Finfinnee dhufa. Warri wayaa itti gurguratu yookaan maqaayaa daabboo furnoo itti gurguratu sokkaara itti gurguratu eessa dhufa? Yookaan Araboota yookaan Soomaloota. Booranni wataaddarummaa sun keessa hin jiru. Ministeerri sun keessa hin jiru. Warra farsoo gurguratu keessa hin jiru. Warra wayaa fi sokkaaraa fi shaayii gurguratu keessa hin jiru. Magaalaan warri lafaati alatti ijaaramti jechuudha. Warri magaalaa qubat kan Booranni ittiin dhiyaatu eegee sokkaarfaa sooddifaa argee majjaanifaa argennaan dhufeetti irra bitata malee firoomamaan malee waan magaalaa kan hin beeku ture duraan. Akkanaan magaalota hedduu ormii dhibiin dhufee kees qubatee jechuudha. Warri kees qubat kun ammoo Booranni hin hadhu, hin firoomfata, eeginni gartee hin aane, eeginni horii isaatti hin gamne, nami isarra hin jeefne. Wannan reefu laftii Boorana cufti tanam cufaatii wannan siin jedheef tana. Tanam cufaa taatu malee Booranni lafisa cufin beeka. Nami itti gadhuuf cufti yooyoonni karaa nagaatiin itti dhufa ammoo tanam cufaatiin simataa jechuudha. Amma rakkoon jirtu warri akkasitti dhufu kun cufti nu dhufee laffalmeen rakkoon jirtu sana. Gardaan gaalleen gartee ufuma sararri gartee akka maappii irratti akka warri teknooloojii kun baafate maappii irra hin jirre malee Booranni eeli isa fula beekaa, dheedi isa fula beekaa. Nam ollaa ka itti nu dheechisa, nu obaasa jechuudha, nu obaasa jechuudha. TPLF'n dhuftee magaalota isaallee nam dhibii kennu. Warri daangaa kan ni obaasee gartee dheechiskaallee cufayyuu kuttee kooministan caccabsuuf jecha shira hedduu xaxxee jechuudha. Kanaafuu wanni ta'uu qabu Booranni lafisaan beekaa, dheedi isaan beekaa. Kan irra cichi malee ammoo gartee odoo inni fee dhufte. Gadhiise deemuuf hin taa'u warri ollaa kadabaaf cubbuun gartee shira wayyaaneeti lafti tun teessanii, dheedi kun keessanii, eelli kun keessanii, magaalaan tun teessanii jettan kun wayyaaneen suyyaa galtee wanni kun isan hin baaftu, wal fixuu fi waladhuun kun isan hin baaftu. Booranni kan umisan beettani lafti isaa, dheedi isaa, eelli isaa kanam cufaati. Ammoo lafisaa hin falminaani dhuga isaa deebisaa fi ummati kun ummata nagaa jaalatu, nagaa waliin jiraadhaa waan jedhaati garte. Booranni illeen dab jirkan hubattanii amma mootummaan kun mootummaa dhugaa yoonni kajaaram taate karaa dhugaatiin falmadha malee wal fixuu fi waladhuun kuni kasaara hedduu fiddi. Bif kanaan odoo yaane dansaadhaa waan jedhaa kaasuu fedhe. Gaaffii reeffata nagaa fattee sii deebi'aa gitan jedheen duubatti. Ala ga'uun jirtaa? Taa'amni gamliiban taate kaafini dhuguma keessumattuu gamliiban gam nageellee kana rakkoomtu jira. Beettee oppidiyoon dullattiin tun fula garii beettee gammaa kontirool goota harka qabdi. Informaashinii reefati jettuun oduun ati jettuun nalleen dhaga'ee jira. Akkuma tagarti kana karaa maanguddootiin, karaa garaagaraatiin ijoollee adda bilisummaa Oromoo itti makamtee, itti makamuunis ammoo yeroo sanitti haqa zamana wayyaaneen akkasitti nama keellafirra fixxee ummat keenidhaa guurtee karaa irratti nam rashanti sun ijoolleen tun aarte qawwee malee warri kun waan dhibiin beek jedhee achi galee isi duubu jijjiirame dhufe karaa jijjiirama kanaan falli jira kootta jechaa ni jirri malee kalee karaan isanirra baatan sun sirrii miti jechaa hin jiru. Amma namni hedduun jaarsi biyyaa beekaan ummati ijoollee tanaan dhuguma qabsoon isan kalee baatanii sirriidha. Ammoo kootta karaa kanaan waliin qabsoofnaa jedhee yaamaa jira malee akka gartee oppidiyoon dullattiin ijoollee san dhiitee
yookiin ijjeeftuuf namni yaamaa jiru hin jiru. Oppidiyoon dullattiin as keessa faayidaa qabdi ilaali. Akka ummati kun gal hin feetu. Ijoolleen tun akka isiin galti hin feetu maaliif jennaan yoo warri qawwee qabat kun cuftii galee sabab namaaniit hin qabdu, sabab korrapshinii beesa namirra nyaattuun hin qabdu. Dubbiin deemtee gare mootummaa haqaa jaaru kana godha ateessa dhufaa jechuudha. Gaafiin tun akka ittiin dhufneef isiin tan keessa dogongorshaniin hojjette kanaan itti fufsiisuu barbaadde jechuudha akka waraanni kun alaan galle. Tanaaf irratti hojjette jechuudha. Yoo ati dhageettee jirattuuf kaan hin beeku asiin durumca tokko gale eeginni galeen duubatti fuutee ejjeefte. Hin galinaa jechuudha mituun gartee. Hin galinaan tuni waan dhibi nu garsiisaa jirti. Sun qofaa mitama nam torba kadhiyootan gale nam shaniitee harka qabdam maan jechuudha kun. Ma galtaniidha. Dubbii jira jechuudha ammas keessa. Warri shaneen gartee qabsoo uummata Oromootiin jijjiiram kan fiddee wayyaanee Maqaleetti galchee galuu didee alattaaf kanallee yeroo gaafii irra qabnu sirrii mitii galaa. Karaa gabaabaa fi karaan gartee injifannoo kaayoo uummata Oromoo sun bakkaan ga'uu danda'u yoo gamtaan kaanee oppidiyoo funnaan qabnee filmaata dhugaa geessifnee filmaata dhugaa suniin nam uummatii mootummaa uummatii jaalatu filchiifne karaa kanaan gaafiin keenya deebi'uu qabnaa jennee asiin yeroo warra kan dirqinu gamanaan ammoo warra kan galuu dhowwee biizinasii tu tana barbaad kanallee itti dubbachuu qabnaa jechuudha. Amma wanni deemuun jira bakki garaagaraatti warri gartee oppidiyoo dullatti kan hin tuqamini jira. Fakkeenyaaf gara nageellee Booranaa kan yoo ati information dansa qabaatte oppidiyoon dullattiin akkuma fi jirte jechuudha. Tagartee as keessa biizines barbaaddu. Ta warri tik isii maanii milishaa itti gaafatama isii jinniin isii warrum kalee TPLF achi keette. Warri kun OLF hin fedhu uummat keenya kagartee gama tokko kallatti tokko hin deemin fedhu maaniif jennaan yoo kallatti gara OLF ka danqaraa kanirra namni yaaddeeffate gara filmaata kanatti deebi. Filmaataan akka bakki hin arganne waan beektuuf jecha burjaan jahiinsi kan uumtee as keessa biizines mataa isiitii deemattiin jechuudha. Tanaaf yoo kan dhageettan taate ijoollee kalee qabsoo haqaatiif baatee jijjiiram kan milkeessuuf yookiin dammaqiinsuuf mata hubattee yaamichu abbootii gadaatiif hayyoota dhageettee karaa nagaatiin qabsaa'uu filattee Oromoon qawweedhaan wal rukutuu hin barbaachisu jettee galtu hidhuun sirrii miti. Jajjabeessanii badhaafamuu qaban malee jajjabeeffamuu irra jira malee maaliif jennaan kaleessa haqaaf baate ijoolleen tun haqi danda'an gartee jajjabeessuu qaban malee hidhuun sirrii miti. Tanaaf warri oppidiyoo dullattii kaawujii akkanaa jirtan haalli kalee sun hin jiru waan kan irra dhaabbachuu qabdanii qabsoo diina wajjin goonu keessatti hidhaa fi ajjeechaan beekamaadha. Qabsoo Oromoof Oromoo jidduutti ammoo wal hidhuuf wal ijjeesuun nun barbaachisu yaadaan wal falmuu malee. Warri gamana namiitanilleen warri gam shanee kaan Oromoo sababa ilaalchaatan hiitanilleen sirrii miti hiika. Warri oppidiyoolleen ilaalchaan namni dhukan dhiisa. Hin barbaachisu ijoollee galtellee simadhaa kabajaa kennaaf malee hidhuun kun sirrii miti waan jedha yaad qaban dhagahee jiran alleen. Ori buri alleen garwayi cehu jira gidaami am dubbii akkanumaatti guduunfina. Mee am waan kana eegi jalqabne communication ummat keenyaa yookaan wal qunnamtiin sab keenyaaf yookaan nama naannoo keenyaa dhalaate waan nyaaphii tocheen duraatti walirra muraa turre beekta. Am namni silaaftu dubbiin cuftinuyyuu beekta namni gari adiisa iyyoo himanii
ما جل شيء نما واتبه تمساجد فاني سكن في سافوا كلا كوب كوا إن أنا كمني قد دفعت هاي نجا شيء كتشكود بكرة نوان هنا نمي هكذا ما فلان أركي راموران جنة يا رب نتاجي سنة أركم كي كان راموريني جل بيتا دوب مالي فوني كجوجن وري وان كان كيجر توني أودي بيتاي شاني تنتاي وري وان كان برجاجة سوجو كومات نجا برجاجة سوجو نتوكم ما أورومو نميتي تنجو توكتا واني أورومو نجتو جرتو نو شاني في أودي بي توكتاتي نو واني نفينو أوانا توككم كاكي تاوان مانسيت مرارا لنا مين فيلي بقالا لنا مين فيلي داودي لنا مين فيلي غلاسا لنا مين فيلي اوبيديو لنا مين فيلي جنة وانا منوف نبيتا مينو بني وان فيلاني دوفا وان كراتا في قبئ سنوتي جن أم أبنو نمنانو كي نمنو كومونيكيشي غونا أغا أم وابرسو جريولن غجي بورانا ناقبرا غري أتاو نامي وطن كنت تنجو yaadi ammatin age waan kan jalqabne wala garre yeroo dheeraa turre tajaaj wal qunnamtiin keenya garam deemuu jira waan kan luuf madaaluu qabna beektaa doyaanu yoo dubbiin haasa calla taate furra dhiifna. Obboleessoo dubbiin akkam seetan beektaa walama jira warra lama jira beektaa ka karaa badee dubbiin hin galiniif tokko oppidoo dullattiini haga amma beektaa yoo warraati Tigree galaafi warra achillee waa herregatu jira. Kalammeesoo warra shanee kana dammaqiinsi uummataatti hin galiniif beektaa bakka sadarkaa uummatii ejji warra hin galiniif jira. Rakkisaadha murtuun beektaa dhukkuba amma yoo sadarkaa uummatii kan kee dhaqqabee fi haala amma jiru hin hubatin rakkisaadha. Amma addunyaa tan gubbaa humnitii cimtuun humna uummataati. Dhugumaa bara asiin dura namni humni qabu ka mootummaa qabatu. Nam qawwee qabu ture. Addunyaan amma jijjiiramte. Yoo addunyaan jijjiiramte kana yoo atin gulin jijjiiramin kasaaraadha. Akkuma reefu atin kaasetti jaarsoo waaqa sun bantee dhagaa turte jaarraa abbaa gadaa faalleen jechaa turan kaayoon ganamaa ta'a addi bilisummaa Oromoo wanni guddoon uummatu fi dammaqsuudha. Uummati kun dammaqee jennaan akka inni reefu jedhe nama miliyoon 3 dhiisi nama miliyoon 30 yeroo tokko walirra deemamu. Amma additi bilisummaa Oromoo erga kalee kaatee uummat kan dammaqsitee fireen isii as geettee dammaqiinsi uummata sadarkaa kan ga'ee warri taankiif jeettii fi waraan miliyoon hagas ga'u hidhatee jiru. Bobbaaf gala dhowartee funnaan qabdee aangoo irraa buqqiftee maqaleetti galchite qabsoof salaale seentee finfinnee seentee waan Oromoon feet malee wanni tokkollee ta'uutti hin jirre ka Oromoon ammoo callettee mootummaa uummata ka ittiin ijaaramuu danda'u filmaati kun guyyaalleen hin dabrin hatamuulleen hin danda'u jedhanii waarningii kennaa jiran kana lakkii filmaatii ta'uus hin jiru hin hatamaa. Uummatis dhimmi hin qabu taa'ee rafa warri kunis warrum kaleeti tanaafuu qabsoteenne sololoo irra tokko jenne jalqabuu qabnaa warri jiru kuni tokkoffaa kaayum kalee uummat ilmaan Oromoo adda bilisummaa Oromoo tan itti dhaabdallee waan hubatan natti hin fakkaattu. Lammeessoo ammoo namootni kun waanuma addunyaan kee jirtu kana jirraa alna fakkaatanii beektaa. Yoo kana hin ta'in ammoo akeek dhibii qaban jechuudha. Tanaaf warri qawwee malee wama faayidaan hin jirtu jettani addunyaan fuula sun hin ejjitu mootummoota hedduu ka caccabsaa jiru qawwee odoon ta'een humna uummataati. Amma sadarkaa tokkoffaa kan qabatee jiru humna uummataati. Humniti uummataa ammoo dammaqiinsa uummataatiin dhufti. Uummatni Oromoo dammaqiinsaan har'a humni ta'ee jira. Humni qawwee odoon ta'een humna uummataatti xiyyeeffadhaa. Waan jedha yaad qaba. Gabaabummaa. Ka warra oppidiyooti illee ammoo abdii muradha. Uummati keenya dammaqee waan amma gartee sobaan kijibaan maali jedhan faayidaa hin qabdu. Warri oppidiyoo ka ODP hin ta'in illeen ODP ta'a. Warri ODP taatan illeen piroomisii keessan eega.
Yoo promisii keessa hin eegin dafaa uummatatti makamaa gartee waan uummati jedhu guldeema akkuma margaa jirrutti gartee bakka hedduutti wanni uummati keenya dide ta'aa hin jirtu kun yaaddansa. Warri ammoo akka naannoo keessanii bakka tokko gandi jirtaniif yookaan ammoo fakkeenyaaf Sololoo eeriyaa jirtan sun eeriyaa Sololoo fi Golboo uummata teknooloojii hin qabne uummata beelaaf dheebuu kee jiru qofa laaltanii waan Oromoo murteessitan sirrii miti. Yaadaan bakka san keessa ba'a Oromiyaa guutuu fi Oromiyaa bal'oo fi Oromoo guutuu sadarkaa isiin dhaqqabde xiinxalaa akkasiin murteessaa murtii suniin qabsoo geeggeessa malee naannoo keessa jirtan sun qofa madaaltanii erga qabsoo bilisummaa Oromoo jettanii waan Oromoo kaaftani naannoo keessa jirtan sun qofaan hin murteessinaa bal'isaa yaadaa jechuu fedha. Kaan ammoo namni keenya ka ala jiru ani yeroo tokko beektaa warra ala kan ciisee telefoonaan yookaan intarneetiin yookaan doolarii dhibbi olii guuree uummata keenya keessa jeequmsa uumu calla otoo hin ta'in nuyi dama kan beennu warri kan waan inni deemuuf beennu warri nu malee jedhu kan waan inni deemuuf beennu kan itti callifnee tateennilleen uummata keenya irratti cubboo hojjechuun jirraa jedhee yaada. Tanaaf ummati keenyalleen keessumattuu namni keenya ka diiyaaspooraa jirtan ummati keenya daldaltoota siyaasaa irraa harka baasa qara gana 27 kan hin dandamanne lafti itti nafne ikoonomiin duuba jira rakkoo hedduutti harka qaba rakkoo tan cufayyuu climate change jijjiiram qilleensaa kan uumamelleen rakkoo hedduu keessa seenee jira ta jijjiiram qilleensaa sun waaqa dhufeeni Waaqummaan nurraa hiikuu jenna tajaajiltootni siyaasaa warri TPLF ittiin dhufee fi tajaajiltootni siyaasaa karaa dhibiin itti fidan tana warra kanatti dhiisuu hin qabnu karaa dandeenyuun iyyinee dammaqsinee uummata kan cinaa dhaabbannu jenna. Nu ammoo gama kennaan warri garii jira gartee ka social media kan irratti baatanii haasooftanii maani jedhee silaa wish silanilleen danda'ee yaaballefa nageellefa naanna'ee makiinaan naanna'ee hojii hojjechaa sila waan yaad kanaaf waan arge kan warri bulchiinsa sun argee naanna'ee naa hojjete sila wanna hiisiisen jirtu ammoo chaansiin nu qabnu karaan nu qabnu teknooloojii warri teknooloojii kan uume galatoomuuti eenyutti uumisiin beekta sila maqaa dhahee galateeffachuu fedha yaad keenya akka dansaa namatti himachuun jirra namni keenyallee nu dhaga'uun jira. Tanaafuu chaansiin dhibii hin qabnu calleessi kun nu miidhuun jira. Callisuu hin qabnu haala kanaan jabaannee fuula jirru telefoonaan taanaan sooshaal miidiyaa kanaan taanaan karaa dandeenyu cufayyuun uummata keenya ijaarree akka keessumattuu uummatni horsiisee bulaa ka qadhabaa ilkaan jidduu ta'ee warri siyaasaa daldaltoota gamanaan kaalleen akka fedhu qodatee Oppidio dullatti illee armaataaf gam dhibii caccabte lallaafatti nu keessatti hagamma humni qabdu. Warri abaa'oo shaneelleen ka warra hoogganoota didee warra abbootii gadaa didee jaarsi biyya didee yaamichi mootummaa dide asitti nu mandheeffatee uummata keenya miidhaa jiru kanallee irratti uummata keenya dandamuu qabna. Nulleen gartee akka kalee callifnee iyyuu akka malee waballeessine ammi dammaqnee kaanee keessaa fi fuula cufaan wal qunnamnee jabaannee jira. Warri dhaamsa kan hin dhaga'inillee nutti dhagaa jirtan nutti birmadhaa. Uummata keenya waliin dandamnu karaa siyaasaatiin nam jalaa hafuu hin qabnu karaa ikoonomiitiin nam jalaa hafuu hin qabnu uummata keenya daldaltoota siyaasaatiif gadhiifne kophaa mankeetti teennee gungumuun kun seeraa miti. Walitti birmannee uummata keenya bira dhaabbannuu siin jedha. Horii bulidee banabbalii erga guddoo dabarsitee yaadii kakkee gaarii waan dhaamatti dhibiyyoo qabde ijoollee amma jenereeshinii lafa ol kaate yaaddansaa akka isaan wayette silaattu cufa waliin dhaamatte ammoo bal'iftee keessa dargaggeessa lafa ol ka'u waan dhaamtu beekta ammoo siyaasaatiif war siyaasa konfiyuus godhee haasofte dargaggeessa ammoo waan kan dhaaluuf deema amma kutaa 8 kutaa 9 kutaa 10 baratu amma qeerroo mata kuuchatan lafa ol kaatu maan dhaamtu. Wanni guddoon an dhaame ijoollee xixiqqoo young generation taa walaloo jaarsoo waaqootiin guddattan
geerarsa Umar Suleemaniitiin guddatan ta Adam Aruuni weellisaa Caaluu Tafarii maaniin guddatan dhuguma kalee akkisanitti dhagaa dubbattaniif kitaabota qabsoo hedduu dubbisaa turtan kallatti tokko of yaadaa turtan jechuudha. Wayyaanee gaafisiin turte wayyaaneen tun nyaapha qawween dhufte nu qabatte qawwee malee hin kaatu jettanii abdachaa turtan. Tooftaa baranee fi tooftaa ajaa'ibaatiin maqaleetti galchinee jirra. Amma namni hangoo harka qabu jalannus jibbinus kaayoon isaanii nu ta'uu baattus Oromoodha. Oromoof Oromoo jidduu ammoo qawwee odoon ta'in siyaasaa karaa nagaatti fala nuu fida. Ala laaluu dhiiftanii intarneetii irratti warra olol oof kana woboo akkanaatti maanii akkana kan dhiiftanii paartii Oromoo taisanii taat keessatti hirmaattanii achi keessatti qabsoo teessan gara Sololoo osoo hin ta'in gara Salaalee yookiin gara Finfinnee tan dhurirra achitti akka deebiftan paartii Oromoo hedduu jira. Falma qabsoo gara wadhakkeessatti akka deebiftan achitti akka xiyyeeffattan isaniin jedha. Karaan furmaatii jirulleen achi waan taateefi gara daangaa kan laaluu dhiiftanii jiddugaleessirra qabsoon amma sadarkasan jirti karaa jiddugaleessatti akka xiyyeeffattan isaniin jedha. Olola feesbuukii kan dhiisaa maanguddoo nami san dur jiru namu wabara caqasaa karaa sunitti deebi'aa jedhaan. Warri qawwee malee jettanii diddan kun beettee atiin fakkeenyaa fi mooyyaletti Ayisuuzii tokko yoo qabaachaa turte yoo xayyuurri dirreen xayyuuraa banamte mooyyaletti mooyyalirraatiin Ayisuuzii dulii birrii 100tiin Finfinnee nami geessita. Hojjeta Ayisuuzii sun harka qabdu xayyuurillee dirreen xayyuuraa banamtee birruma gasiitiin nam geessuu jalqabe. Ummati daqiiqaa 45 keessatti jechuudha. Atiin ammoo guyyaa tokko bultee Finfinnee geessita. Qilleensaan dhahaa aduun itti bahaa bokkaan itti roobaa Finfinnee geessita. Xayyuurri ammoo daqiiquma 45 keessatti kan wanni sun tokkollee hin tunne Finfinnees geessiti. Gaafa uummatii gartee sirra goree dabre advaanteejii argateen chaansii argateen karaa kanatti irra salphaa karaa kanatti irra laafaa jedhee si bira bahee dabre tari'atini biizinasii kan kee waan si jala cufamuuf miidhamuu hin dandeetta. Ammoo nam uummata yoo taate nam uummata kanaaf yaadu yoo taate Ayisuuzii tante dhaadheessu odoo hin ta'in atilleen uumma sun waliin hiriirtee xayyuur sun koruu qabde malee yoo Ayisuuzii tan kortanii tokko jidduu bultanii bokkaan isaanii roobaa aduun isaanii ba'aa gatii walqixaan aan Finfinnee san geessu malee faayidatii janna jala tuqamaa xayyuur kan hin gubaa jettee yoo kadeemte taate tun dubbii dhibii gartee amma. Kalee dhuguma uummata tajaajilte kastamara hedduu horatte uummatilleen opshinii dhibii hin qabu karaa dhibii hin agarree tanaaf Ayisuuzii tanteetiin bokkaaf aduun dhaanamaa tokko jidduu bulaa Finfinnee deemaa ture. Eegii xayyuurii dhufe immoo xayyuur kan hin gubu malee yookaan biizines kiyyanna jala tuqamaa yoo kajat taate obboleessa ofiis hin dhiifnu. Ayisuuzii tanteetiif sitti qilee bu'a malee nu aduun dhaanamuu hin feenu bokkaan dhaanamuu hin feenu halkallee jidduu buluu hin feenu daqiiqaa 45 keessatti birri 50 baafnee katiin walqixa Finfinnee dhaquu feena. Qabsoon ummatni Oromoo sadarkasan jirraa jechuudha. Durii Sololoo irra Tigreen afaan qawwee malee wanni dhibiin isin dandeettu. Tanaaf Sololoo irra dhiibnee Finfinnee gallaa waan jedhaatiin uummata dammaqsaa turre gaafasit haqa dhugaadha. Karaan dhibiin hin jiru. Karaa sun caala immoo dhufee jiramu. Fincil uummataati. Finfinnee. Karaan gabaabaa fi kostiin isa laaftu ka faayidaan isaalleen achas dhiyoo karaa kanaa jechuudha. Tanaaf warri gartee Ayisuuzuun tiyyaa gatii dhabuurra xayyuurri gubachuu qabaa warri jettan nurra dhaaba Ayisuuzuu teetiif sitti qilee bu'a malee nu xayyuuraan fayyadamuu hin dhiifnu ka jedhuudhaan si dabarsuu fi barbaadaa yoo sii galte dubbiin galatuma. Yana galte ayyeetiin dubbiin sunuma horii bulitee bana balii banallee gar tokko ce'uu jira. Ayyee galatuma.
akkasi abbaan liibanuu waan cufa yoo baasee amnu ni please waan isan hin jennu wanni isan hubachuu qabdan achinaa lubbuu tanaaf wanni kun dubbanne ordoftooti ta'e cuftinuu galatooma oolaa bulaa deemana yaadi jirkamsa deeni akka bor galgal kan waliit deemnu nagaan na oola nagaan na bulaa yoo galgal kan waliit hin deebiin guyyum kan wala garra onneerra san jaalanna isaniin cuftinuu rakkoon guddoo jira dhiiroo beektu nami yoo dhuga dubbatani firummaan kutani amma namootan garii waan jedhani akkamiin Jawar dhaqeetti Soomalii kutaa shan dhaqee Jijjigaa dhaqee diyyuu poolisii waliin ka'ee maali nami kan waliin jeesee iltiraa nam 1,108 annam sunina garreen na ajaa'ibsa bar nami Iraaqii fi Afgaanistaanitti wal fixee nagaa waliin fuudhu kaduu waaqa waliin balleesse bar dhugaa deebi'ee nami waliin haasaa miti nuta gosteenna tun nan dhibdu anta gostana booran jedhanii maali jedhanii nan dhibdu an dhugaa irraatiin beeka nan dhibdu maaliifi tulaan sagal wardee ture wardee irra booranaa dhufe wanni kun waan istirum qabdi kan nami waliin deebise wal istiri dhugaa sujoo waliin jiru wanni dhiban jirtu wanni waan ganni 27 dhuf kanaatti bineessaaf qeerramsaaf ree waliin namtoche malee duriin jirtu anam kuushii ummati yaa lubbuu isiitiin oriin jijjiiran kan maallaqii gaafas hin jiru exchange qaba seena exchange gisee suniitti waan ganna agamiin dura sitti muu jira beeki exchange godhaniin orii beesee miti kuushii keelloo yookaan bicaa yookaan yelootan dubtanaafiyyuu wal qunnamtiin ilmi namaa akkamiin dhuftee nami akkamiin walii dhufe godaanaa akkam akkan nu jedhan dhufe godaan Austraaliyaallee godaanaa amma Austraaliyaawi booranaallee waliin qubannaan booran qubate amilaal nami beeta yoo booran jedhani akribiit tubata am garri yoo iyyuu madheera jedhani gorsa gamii qubata muraleen quban nama gamii qubata madheera maajoorii ta'uu danda'e so kanum walii quudhuu dadhabe malee nami bar lafaa miti waan jira sun ayyo madheera maanta muraleef nama gamii waliin qubata isaabe cufa gosa jiru cufa himuu hin danda'a silaaftuu duub namu maajoritii sunii yaaman amma warri kaalleen bulchan qaba